Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattoota hordoftoota keenya shama akkam jirtan. Egaa nageenyi rabbii guddaa isin bira haa jiraatu bakkuma jirtanitti hamtuu isin irraa qabu jecha haalli gaa irra geenye fi irra jiru hunduma isin ibsinee jirra. Alhamdulillahi ammaan tana nus gara tattaaffii fuula keenya duratti deemaa jirra. Inshaallah beeru isaanis amma qaraan tana gaa qorichoota itti goggoone saniin dudubbachuu fi haalota keessa jirtu san keessa illee baatee akka keessa jirtullee of gaggaafataa jirti inshaallah. Isatti aanu ammoo itti deemutti jira inshaallah khayriidha. Irra geenya je'eetiin abdii qaba. Kana qofaa miti har'aan tana yaadaaf yaaddoo kiyya hunda kaniin dubbachuu fedhu hedduutu jira. Isa sanis dudubbachuuf hin deemaa jechuudha. Maal jechuu barbaadeeti tokko wanti nu yaachisaa ture hunduma keenyaa akka dhalu Oromootti fayyaan isii nu yaachisaa turte. Haalli isaan keessa turanillee guutumaa guututti kan nu yaachisaa ture ta'uun beekamaadha jechuudha. Haa ta'u immoo haalli isaan keessa turan nu yaachisaa osoo jiruu fayyaan isiitiin dabalamte walii yaaddawaa jirra. Amma booda yaadaa fi yaaddoo keenyallee rabbiin gartee warra dhaloota isaatiif yaadu hundumaa bakka buusee fi yaada muraata keenya galmaan ga'e haara galfii fi gartee yaaddoo nu haa baasu yaada nu haa baasu jechuu barbaadeeti inshaallah. Isinilleen milkaa'aa jiraadha warri du'aayiidhaan gorsaanis waa hundaan nu faana turtanii nu waliin dadhabaa turtanii haalumti keessa jiru san hundaa'u waliin qooddachaa turrellee nu gaggalatoomaa isiniin jecha ammas du'aayin teessan nu faana haa jiraattu isiniin jechuu barbaade. Maal jechuu barbaadeeti amma wanti argaa jirru gara fayyaati. Fayyaan faaya. Fayyaan immoo dhalootaa nama gammachiifti. Isa sana dhibbatti waan argaa jirruu fi anis burjaajii fi daadarkaa haalaan keessa ture san keessaa amma bahee ifatti jechuu dubbachuu xiqqoo yaaddoo qabu sanillee ibsachuu dandahee jira jechuu barbaadeeti. Kanaaf maal jechuun barbaada haalonni gaa wanni kun ka'umsisaa guddaadha. Keessa deemee ammaan tana isin manaa wayyaa jirtu waan ta'eef keessa deemee tuttuquu hin fedhu. Haalota sanirraa dhufne bakki ammaan tana irra jirru galanna kan rabbii guddaati karaa fayyaa isiitti deemaa jirra. Inshaallah fayyaan faanuu fayyiti jechuu barbaade. Kana malee wanni jechuu barbaadu maal inni ta'an. Isaan bakka isaan jiran sanilleedha sossoosee of biratti karaan jiru kanatti asiin dhiyeessa jeetii ture sanis ittiin jira jechuu amma naaf fayyutti jirti. Kanallee godhaatiin jira. Inshaallah waa hundumtuu ni xumuramti. Isiilleen fayyaa isiin harkataa jirti. Fayyaatu jirti. Ammaan tana waan isin jettullee kaan isumarraa waan isin jettullee barraa jechuu barbaadeeti. Akka kaleessaa hin jirru akka har'aan tana jirru alhamdulillahi. Dawaan ammoo dawaan finneetti goone san ammallee taas jirtu tana dawaan tun waa hundumaafuu nuuf taatee jirti jechuudha. Isillee dawaa tanaa sheekaatu nu kenne itti goonee akka inni juusan hundatti gama fayyaa nu dhuftee jirti inshaallah. Kaan bishaan keessatti bishaanitti quraana qara'ee sanis obaafne kaan qaamaan dhiqachiifne haala saniini fayyaa isiin harkachaa jirti inshaallah. Isni rabbiitiin waan isin jettu mee fayyadu ammaan tana namoota hedduu waliin taabaa jira maal qilleensaa sadee dawaan mudhiidha otte dawaa sheekaatu tun nu kenne mee dubbisi dawaa sheekaatu nu kenne mee warra baran waliin taaba oromoon tun barati waa siin dhufne bara ammaan tana ayisa jirtaati mana keetiin jira. Hayyee mee dubbisu uummata kana dubbisu uummanni kun hogguu maalirra isiin jirti akkamirra jirti jaaniati nurraa taatis hayyee mee dubbisi. Nagara taa'u jira. Eenyuun dubbisa? Maa qilleensaa sideessa? Maaliin dubbisa? Uummata Oromoodhaa hordoftoota qeemmaan tana hordoftoota qeequun qabdu ati. Eessa dhiifte hordoftoota qeemee? Hordoftoota telefoonaa moo? Hordoftoota telefoonaa anzaman kana waa dubbachuutti yeroo ittiin beekan dubbachuutti jiru ittiin dubbachuutti jira bara. Viidiyoon hin qabaa filee ittiin ol baase. Hordoftoota faayuu telefoonaan jiru hordoftoota faayuu jira. Hordoftoota eenyu? Hordoftoota Feeruuzaa. Hordoftoota Feeruuzaa? Hordoftoota Fiyyaa ammoo? Hordoftoota Feeruuzaa baga jiraattan.
باي باي ما لي حسن كبرة أما أساسا من الراسي أم برضو ما تاني ركوب نزون كنا لا والجي كانت تراندر والجي تاي كدو تنا كان ما سيجو جرمبر وين جفا ها وين جفا hordoftoonni virusa kana seegaa jira hordoftoonni numaaf akkana seegaa jira arafee hunde walli karaa hundaan jiru kanumatti seegaa jira yoomuma fayyitee fayyaa baate ati maantana أرين سقط arafee moo arafeeni wayii laala jeeti kutee ni dhufa manallee booda asitti mana tokko isinii arkeetiin jira isiniifin as guuruu deema bakki jirtan sanillee sirrii miti inshallah arafeen as jira asii waliin rakkachaa jira irraan tara wayii laala jeet nu bira ka'ee kute maleedha asuma jirra walumaan asii dhukaa jirra beeya dawaa sheekarraa finnee sheenyi kaanis qaamaan akka dhiqattu kaan akka dhuytu kaan akka waan ati taate nutu wallaalleeti mataan nu garagale nu qofaa miti hordoftoonni marti nu waliin mataa garagalee bara hanga isinii si ajjeesuuf deemtan ijee namni nu qabatuuti bara ati waan taateen beeytu maal taateen qufaatu dhugachuu qilleensaa si dhayi mee amma dubbisi hordoftoota amma wallaaltee turan akkatti dubbiftu hin beeytu maalin jaare isaan kana nagaan jaani nagaa jiimee nagama jii nagaa qabnaa nagaa qabdanii isin akkam jirtan fayya qabdanii akkasi nagaa nuraalee si gaan dandeenya hayyee hordoftoota daawwattootaaf hordoftoota keenya kunoo arraantanaa haala kanaa waliin jirra inshaallah khayriidha haalli hunduu ni dhumata isatti aanu immoo walumaan ilaalla inshaallah du'aa nu godha haalota kana keessaas rabbi nu haa baasu gartee isatti aanu warra waan gurguddoo gartee walumaanu hojjetu waan nama boonsaa gaggaarii nama gammachiisaa hojjetu rabbi nu haa taasisu nus ka barbaannu fayyaa dhalootaati dhaloota gartee fayyaa dhalootummaa barbaadu dhuguma hakkumaan carraa qusanis rabbi nu haa godhu dhaloota keenya kanaas rabbi of haa beeksisu silaa waa hedduu dubbachuu ka'eetiin irraa of qabe ammallee yeroon isaa hin geenye hanga gartee hunduma keessaa xumuradhee hobbaafadhu jeetiin kaan guduunfadhee dhiifadhee jira jechuudha inshaallah yeroo biroo wanni dubbadhu hedduutu jira waan as keessa ta'e waan mudannoo ajaa'ibaa jechuudha ta as keessatti ani qabuu fi akkasuma gartee muufii yookaan jechuun qeeqaan ani qabuu fi akkasumas waan as keessaa baradhe jechuudha taniin dubbadhu gaafaan kana qulqulleeffadhee hunduma keessaa bahe inshaallah tasgabbii arkadhee amma hanga tokko warraan tana xiqqoo wayyaadha fayyaadha jechuu barbaadeeti hangaan amma as keessaa kana keessaa bahutti hin dubbadhu sanachumatti guduunfadha inshaallah yeroo saniin dubbachuu ta'a jechuu barbaadeeti kanaafuu daawwattoonni fi hordoftoonni keenya egaa mee waan isin jettanis gaa isintu beekaa warri gartee komantiin haala jiru hundarrattu maaliin jajjabeessaa turtan nuuf galatoomaa isinin jechuu barbaade dhaloota jechuun kanu wal qaceelchuudha yoo karaa wallaale dhaloota qaceelchuu jajjabeessuu du'aa walii godhu haala kamiyyuu irratti waliin jiraachuudha isinni kuni akkuma keenyattuu nu boonsaa jechuudha hedduu nama gammachiisa inshallah taaftallee xumura nurraatti haa godhu du'aa hin teessan ammallee nufaana haa turtu isiniin jecha beeyrusa nama dubbisi hayyee dubbisime baga jiraattan isiniin jenna hundumaafuu waa hundaafuu baga jiraattanii isiniin jenna akkasi ija gaafanne akkasi amma maal ma'eessaas dhugumaa jiru amma fayyitee jirta wayitii yoo tan ofittee kaatee barbaadu maaliif yaa salaam isaan dhaqe wayidoo hambiftee maaliif waan ta'e maalitti hin beeku waan ati taate ammaan tana xiqqoo gisee ammaa miti garuu si garsiisa naannoo si hin garsiisa maalirra na garsiisa waraabaa dalanya waraabni gaa seenaa akkasiif ol keenya jaatan nu nan bifne hordoftoota illee hin garsiifne rabbuta
Waan ati dhugoota hordoftoota illee garsiifnu dhugaa rabbi. Dilan maal ta'e dilma kana moo. Ayya. Angaa dila kan hunda waan hin ta'e beeku garuu qaamni illee qaama mataa kana dhukkuba waayiti. Amma akkami qaama keetti irraa isa baasee dhukkubaa darkata. Mataanis na dhukkuba. Hayya. Onneenis na dhukkubdi. Hayya. Bas wanni biraa sana dhukkubdu qaama kana na dhukkuba maali na dhukkuba qaamni kan na dhukkuba. Qaamni si lallaalata si Inshallah khayri. Maalin ta'ee yaadu jira. Karammaa miti bakka yeroo biroo siin garsiisa hojii jiraam inshallah yeroo bijee akkasii daawwattoota barnoo dubbisi maarraan tan haala keessa jirtu akkami. Isaanillee dubbisi. Daawwattoonni maaliin jawaariin daawwattoota hin beeku. Hayyee bareedaadha amma yeroo biroo dubbifta ammaan tan sitti guddisuullee fedhu rakkoon qabu. Dawaa tan ammaan tana amma akkaataatti godhattu hundi sii galee silaati. Yoo natti. Sittiin hima ammaan tana dawaa tana. Natti himtu naannoon asuma qabda malee. Amma sittiin hima hayyee daawwanni kunis amma addaan sii baasala. Kuni ka'ulatani. Ka'ulatani kan amma sii ullee kanaa bar. Kan yeroo hunda ni ulataa jechuudha. Hanga isa kana fittutti akka dawaa beektii jechuudha. Kuni mataatti jiisee dhaattuu jechuun jiiftee dhaattuu yeroo hunda kan akkasii dhaattaa jechuudha. Kuni haa bishaanitti bishaan danfaatti nayxee ulattu jechuudha. Bishaan danfaatti haa reefu. Ganama moo galgala? Ganama. Ganama. Ganama yeroo hunda akkas godhataa jechuudha. Kanama siin jedhamudha sirri galee. Kanaas yeroo hunda shaayitti godhata yeroo shaayi duuduutti godhataa jechuudha kun akkasii sii dawata. Akkasii isa kana jabeessita ammoo bishaan kaan ka dhugu jirtu sanis ni dugdaa dawaa keetii jechuudha. Dawaan ammaan tan ittiin dandabannee hangana na wajjin haasa'uu dandeesses isa kana jabeessuu qabda ka qaamaan dhiqatan ka bishaanumatti bar bishaanuma san wanni keessa seenannee jirra. San ganama subiidha akkasitti ittiin dhiqataa jechuudha. Kan dhuguu qabdu sana akkasuma dhugaati. Inshallah nuti waliin jira amma booda anu si fudhachiisa si waliin jira. Akkasitti itti fayyadamtaa jechuudha. Fayyaa ofii beekaa abbaan itti iffachuudha qaba. Amma booda inshallah rabbi nuti sin deebisi waan akkanaati. Jabaadhuu tana sheekarraa akkasitti fuunisiin jechuu barbaadeeti. Inshallah khayriidha. Amma qaamni haalaan si dhukkubaate. Si bucaaca. Inshallah khayriidha. Ummaan taatu umma fayyitee jirtu fayyaan faayaan wanni jiraata kalleen jirtu waan jira hundumaa waliin qoodannaa. Taaftallee waliin fixannaa. Yoo rabbiin jee akkasiin jechuu barbaada. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya waan jechuu barbaadnu haalli irra jiru kana har'aaf hanganuma qabannee isinii dhiyaannee jirra yeroo biraatiif bal'inaan walitti deebina tasgabbii yeroo arganne haala hunda keessatti jechuudha. Wantoota haasa'uu qabu hundumaa warra wanni haasa'uu dadhabee fi haalli keessa jirru bakki keessa jirru murteessaadha waan ta'eef isinis waan jiru hundaan nu bira dhaabbadhaadha. Fiiruu isaanis gaa kana booda maaliin dhufti haalli isin jirtu akkuma ammaan tana dubbisuu dadhabdee akkana jettu kana immoo sirriin dhuftii gaa walumaan ilaalla inshaallah sirriidhaan ta'uuf taatee dhuftu rabbiin waa godhu isinis du'aa nu godhaa nu jajjabeessaa nu faana turaa isiniin jenna. Kana booda gaa qophii birootiin hanga sagantaa bakka tanaa miti kanuma asmo asbar tana amma sitti ni himu waan waynu waan biftee خلاص ركوبا لا قاعدين ركوبا واسين كقدو خلاص خوني بر أكاد غيزة ترتي تيسي خونيس بيغي لما ركوب صح تان وان ستي مدون كابو ما انت تكون ما دادر كاد اللي فيجتا دادر كاد خيسا باتا خنا بوانغا فيديو بروتي ولتي دي بنوتي نجا نوترا باي خنا بودا مو فيروسانيسي أنا تبفتكا هاي نمني الدوسي لما تري هنگنو ما فتيسي وجيسو ديمتا ما خاطي نمت تنبر بالي أتكلم مرة كم كبدا وقتو هذا كم كبدا أتيني قصين جاجيسو ديمتا وردوفتو دكا وردوفتو نمال بيخام رالي ذاتك أيسان نجيسو جرت وردوفتو نمال بيخ موان بيخان أكادا تخيسي جرتوتو أكاس قرأ تشيسان سينجي
Akka biraa keessa hin jira. Akkaataa keessa turte. Akkam niin gaggabe. Akkaataa keessa turte. Niin gaggabe. Akkas godhachiisaa. Kanaaf inshallah yeroo biroo bal'inaa walitti deebina jechuu barbaadeeti nagaan nu tura baay'ee.